Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media damee Kaayiroo irraa kun hangafoota oduuti. Baankiin Daldala Itoophiyaa damee Adaamaa jalatti argamu hojjettoota ilmaan Oromoo ta'an cunqursaa hamaa ta'e keessa akka jiran hojjettoota baankii isaanii irraa dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Media odeeffatee jira. Godina Shawaa Kaabaa keessatti aanotaa fi gandoota hedduu dabalatee lolli cimaan geggeeffamaa jira. Bulchiinsi Bilchiginaa wal harcaasuudhaaf tibbana qorannaa hoggansaa jabaa irra turuun dhagahamee jira. Wallagga lixaa aanaalee Ganjii Gullisoo fi Ayiraatti yakki duguuggaa sanyii waraana mootummaan raawwatamaa jiraachuu ragaan jiraattota agarsiise. Yuukireen sa'aatii 48 gidduutti Raashiyaa waliin mari'achuuf gaafatte. Isin keessummeessuun kan isin waliin turan Zaytunaa Amaanootii ammoo bal'inaan. Baankiin Daldala Itoophiyaa damee Adaamaa jalatti argamu hojjettoota ilmaan Oromoo ta'an cunqursaa hamaa ta'e keessa akka jiran hojjettootuma baankii isaanii irraa dambalii gungumaa uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Meediyaan odeeffatee jira. Gabaasa Gadaa Olaabuu Rabbirraa galchuu qindeeffatee jira. Kanaan dura dambalii gungumaa uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Meediyaan rakkoolee baankilee Itoophiyaa keessa jiran gungumaa hojjettootaa fi kan uummataa ifatti baasaa turuun isaa kan beekamudha. Ammas baankiin Daldala Itoophiyaa diistiriktii Adaamaa jalatti kan argamu hojjettoonni ilmaan Oromoo ta'an cunqursa hamaa ta'e keessa akka jiran hojjettootuma baankii isaanii waliin hojjetan irraa gunguma isaanii dhageeffanneeti jirra. Kun kan ta'ee jiru kanaan dura bara wayyaanee ijoollee Oromoo sababa Oromoo ta'aniif qofa bakka isaanii malee argachaa turaniiti jiru. Magaalota gurguddoo akka Adaamaa fi kan biroo keessa akka seenanii hin hojjenne godhamaa turaniiti jiru. Bakka itti ramadamanii hojjetaa turanittis akka adabamanii ari'aman akka guddina hin argannee fi afaan Oromoo akka waajiricha keessatti hin dubbanne godhamuun dhiibbaa kana hin jedhamnetu irra gahaa tureeti jira. Haa ta'u malee erga jijjiiramni jedhamee dhufe booda waan xinnoo jijjiiramni wayii dhufee ture. Ammas garuu bakka durii caalatti deebi'ee akka jiru dubbatu. Oromoon biyya isaa irratti akka afaan isaatiin ofii hin bulchinee fi uummata isaa hin tajaajille godhamaatii jira. Obbo Habtaamuu Asaffaa bulchaa diistiriktii Adaamaa yoo ta'u namoota uummata Oromoo biratti jibbaa qaban keessaa tokko yoo ta'u nama kana bakka aangootti deebisuudhaan ammas hojjettoota Oromoo irratti cunqursaa hamaa irra gahaa jiru jechuun odeessa guutuu hojjettootuma baankii kana keessaa gara peejii Oromiyaa Freedom Media irratti waan qabatamaa waliin nu erganiiti jiru. Kana malees hojjettootuma Oromoo akka isaan wajjin haasawan hin fedhan sababa garagaraatiin ofirraa fageessan. Guddina irrattis dhalattoota Oromoo kan hin taane ol guddisan kan Oromoo ammoo daba biraa itti yaadan jechuun himu. Obbo Geetaawun Ayyaalaw nama jedhamu dhalataa Oromoo kan hin taane aadaa fi afaan Oromoo kan hin beekne biizines maanaajarii gochuun diistiriktii kan sochoosaa jiru nama kana. Namichi kun hatamtamaan nurraa akka ka'u sagalee keenya gara Oromiyaa Freedom Meediyaatiin dabarfataa jirra jechuun himu. Obbo Yoonaatan Ermiyaas namni jedhamus humna namaa keessa kan hojjetu yoo ta'u kan Oromoo bakka hin buunee fi ilaalcha diinummaa Oromoof kan qabu yoo ta'u kan aadaa fi afaan Oromoo hin beekne ammas ijoollee Oromoo irratti dararaa hamaa geessisaa akka jiru himuun innis kan fayyadu habashoota isaa qofa jechuun dubbatu. Irra caalaan ammas kan aangoo qabate uummata keenya dararaa jiranii fi gadi qabaa jiran habashoota akka ta'an dubbataniiti jiru. Kanaafuu biyya keenya irratti Oromiyaa irratti lafa keenya irratti kan nu bulchuu danda'u nama aadaa safuu fi afaan Oromoo beeku ta'uu akka qabu himaniiti jiru. Akka baankii Daldala Itoophiyaatti diistiriktii 30 jiran hunduma irratti naannoo isaanii keessatti nama naannichaa fi safuu aadaa fi afaan Oromoo beekuun buluu akka qabanis ni dhaamu. Sababbiin inni guddaan uummata keenya afaan Amaariffaa hin beekne baankii seenanii baay'ee rakkachaa waan jiraniif uummanni keenya rakkoo cimaa keessa jiru alagaan bulaa rakkachaa akka jiran hubatamuu
qaba jechuun dubbatu. Fakkeenyaaf Adaamaa, Shaashamannee, Jimmaa fi guutuu Oromiyaa keessa kan ofiin of bulchaa jiru diistiriktii Naqamtee qofa akka ta'e himuun nutis fakkeenya sana qabaachuu qabna jechuun hojjetaan kun dubbatu. Kanaafuu nutis alagaan hin bullu akka nuuf sirraa'u keessattuu uummanni rakkachaa jiru kun afaan Oromoo fi nama isaatiin tajaajilamuu qaba. Walumaa galatti uummanni Oromoo fi warroonni Oromoo ta'an bakka guddaa jiran kan sirreessuu qabu jechuun ergaa xumuraa himaniitii jiru. Godina Shawaa Kaabaa keessatti aanotaa fi gandoota hedduu dabalatee lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Kan hordofuun dambalii gonkumaa uummataa kan ta'e Oromiyaa Firiideem Miidiyaan taatee achitti ta'aa jiruu fi maqaballeessii waraana bilisummaa Oromoo irratti godhamaa jiru olola sobaa akka ta'e odeeffatee jira. Rabbirraa galchuu waan qindeeffatee qaba. Godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa diddaa gabrummaa jalaa baasuuf qabsoo halkanii fi guyyaan beelaa fi dheebuun aduu fi qorraan waxalamaa dararamaa wareegamaa uummata isaarraa diina tiksuun bilisummaa uummata isaatiif tattaafachuutti argama. Tibbana kana godina Shawaa Kaabaa keessatti aanotaa fi gandoota hedduu dabalatee lolli cimaan gaggeeffamaatii jira. Kan hordofuun dambalii gonkumaa uummataa kan ta'e Oromiyaa Firiideem Miidiyaan jiraattota naannoo saniirraa waan odeeffate qaba. Akka jiraataan naannoo sanaa himanitti tarkaanfiin waraana bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru uummata nagaa irratti akka hin taanee fi maqaa balleessiin godhamaa jiru uummanni dhaga'uu akka hin qabnee fi olola sobaa akka ta'e beekuu qaban jechuun dubbataniiti jiru. Haa ta'u malee waraanuma bilisummaa Oromoo keessaa rakkoo uummata nagaa kamiin irrattuu godhamu akka sirrii hin taanee fi sirreeffamuu akka qabu dubbataniiti jiru. Inni jiraanni kuni akka inni aanaa kam beessa inni aanaa jalluufaa aanaa bakkee jallu rameessaa roobii coobiifaa injilni warra kanadha. Si gadi baakko fa'aadha. Namoonni guyyaa waraana mootummaa olii gadi fuudhan agarsiisaa oolan ijoollee Oromoo isaan ajjeesisantu galgala qaama irratti fudhatamaa akkasitti hawwatamu. Biqilaa faana qaama hojjetu irrattidha kan adabbiin fudhatamu malee waboon nama nagaa tuqeenis hin beeku akkasitti hawwatamu. Garuu darbee hin jira wanta akkasii mul'ata darbee nama nagaa dararuun nama nagaa maallaqa irraa fuudhuun karuma waraana bilisummaa Oromoo si jira. Wani garuu sirrii miti bifa kamiinuu fudhatama qabu. Namni nama nagaarratti waraana bilisummaa Oromoo akka waraanaatti badii inni geggeessu saamichi inni geggeessu hin jiraatu. Dabalataanis jiraataan kun akka himanitti uummata nagaa qotee bulaa daldalaa qeerroo fi qarree iddoo tokko irraa gara iddoo biraa deeman qabuun odeeffannoo shaniif kennaa jirtan jechuun hidhaa akka jiran himaniiti jiru. Haa ta'uuti garuu ijoolleen yeroo magaalaa Finfinnee irraa guddaa adda irratti maatii isaanii bira karaarratti karaan warri mootummaa warra qaburratti isaan bira deemtu odeeffannoo geessuuf deemtu jechuudhaan namoonni hidhaman illee baay'ee jiru. Kan dandeessuudhaan jennaan namichi galanii hidhaale sana nama nagaa irratti isaan illee warri Shawaa Kaabaa kun baay'inaan bulaa irrattis ijoollee qeerroo magaalaa jiraatan magaalaa irraa maatii isaanii dubbisuudha kan irratti illee tarkaanfiin fudhatamu baay'ee dhaga'e. Xumura irratti abdiin uummata Oromoo rabbiin gaditti waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e himuun uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa hundi tumsa barbaachisu hunda gochuu akka qaban dubbataniiti jiru. Kanaafiyyuu abdiin uummata Oromoo waboodha. Uummanni Oromoo immoo wanta inni godhuu qabu waraana bilisummaa Oromoo kana jabeessuu waan deeggaruu qabuun kallattii hundaan karaa agarsiisuu irraa eegalee nyaata nyaachisuu irraa rasaasanii irraa kaasee deeggaruudhaaf furmaanni jiru. Bilisummaan keenya rabbi gaditti waboo akka qofa jirti. Warri biyya alaatti kan godhuu qabu hojii dippiloomaasii cinaatitti ijoollee kana deeggaru, ijoollee kana tumsuu, hidhannoo irrattis taanaan, soorata irrattis taanaan waan hundaanuu waa'ee isaan irraallee xiinxaluu qabu. Uummanni waraana qabu, uummanni humna qabu ni injifata. Bulchiinsi bilchiginaa wal harcaasuudhaaf tibbana qorannaa hooggansaa jabaa irra turuun dhagahamee jira. Sirni mootummaa bilchiginaa kun yeroodhaa gara yerootti ofitti amanamummaa dhabuu fi keessoon isaa shakkii waan qabuuf gama irra jiraachuu maddi kenna toora sirraa odeeffannee OFM itti himan guutuu gabaasa kanaa Jibriil Muhammad waan qindeeffate qaba. Ajandaaleen gamgamaa kanaaf ba'an tokko hanga 5 yoo ta'an isaanis akka kanaan tarreeffamanii jiru. Tokkoffaa rakkoo bulchiinsa gaarii, lammaffaa rakkoo nageenyaa, sadaffaa hanqina kenniinsa tajaajilaa, afraffaa hojii dhabdummaan babal'achuu fi shanaffaa keessoon paartii rakkoo qabaachuudha.
Akeekni qorannoo kana hooggansa gubbaadhaa hanga gadiitti jiru iddoo sadiitti qooduudhaan kan hin feene maqsuu fi kan barbaadu immoo iddoo fi fedhe kaa'uudha. Akka madaala kanaatti hooggansa isaanii iddoo sadiitti qooduudhaan kaayanii jiru. Tokkoffaa hooggansa ifaan ifatti bilxiginnaa aamiin jedhee itti amanee fudhatee waa'ee dhaabichaa beekuu fi ifatti dhaabicha isaanii falmuu danda'uudha. Lammaffaa hooggansa dimimmisaa yookaan hooggansa qilleensa ilaallatee socho'uudha. Sadaffaa hooggansa dukkanaa yookaan lootee galtuu hooggansa qalbiin isaa iddoo biraa jiru kan qaamaan malee onneen isaa bilxiginnaa waliin hin jirre jechuun kaayanii jiru. Haala kanaan ergaa wal gamaggamanii booda miseensonni dhaabichaa dubbii tana harkatti fashaleessuun fudhachuu akka didan maddi keenya toora sirraa odeeffanne ni ifoomsa. Itti dabaluunis miseensonni dhaabichaa akka jedhanitti yeroo ammaa kanatti qorannoon ifa ta'e gaggeeffamee tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabu akka fudhatamu dhimmoota asii gadii kanneen irratti jechuun gaafii hedduu gaafatanii jiru. Tokkoffaa caasaa hooggansaa dhaaba irraa eegalee maandheetti ijaaramee biyyattii goolaa jiru dabalatee iftoominaan marii fi madaalliin gaggeeffamuu qaba jedhan. Lammaffaa abbootii gadaa karrayyuu warroota ajjeesan seeratti dhiyeessuun dhimma ijoo akka ta'u gaafatanii jiru. Sadaffaa dhumaatii lammiilee guyyaa guyyaadhaan mul'ataa jiru kanaaf ajandaa akka ta'u qabus gaafatanii jiru. Hanni gubbaadhaa hanga jalaatti babal'ate kun akkamiin ajandaa guddaa ta'uu dhabe jechuunis gaafatanii jiru. Walumaa galatti dhaabni bilxiginnaa kun erga hundeeffamee kaasee guyyaa tokko marii kan hin gaggeessin yoo ta'u hooggansa akka hin filatinis odeeffannee jirra. Koree hojii raawwachiiftuus ta'ee koreen jiddu galeessaa dhaabichaa ifatti kan hin beekne yoo tahan dhaaba adeemsi isaa wal dhahaadha jedhanii jiru. Gubbaadhaa kaasee hanga jalaatti niitoorkii hannaa irratti kan utubamedha jedhus. Ajjechaa lammiilee biyyatti lakkoofsan dabalaa deemuu malee biyyee tasgabbiif fedhii fi dandeettii kan hin qabne ta'us irra deddeebiidhaan mul'ataa jira jechuun maddi keenya achirraa odeeffanne Oromiyaa Firiidam Miidiyaatti himanii jiru. Kufaatii sababa bilxiginnaa biyyattii mudatee ammas itti fufaa deemuu malee kan laafaa deemuu hin fakkaatu jedhanis jiru. Biyyi ifaan ifatti pirezidaantiin naannichaa namoota nagaa fi abbootii gadaa ajaja ofiitiin ajjeesisaa jiru kana keessatti jijjiirama eeguun waan hin danda'amne jechuunis dubbatanii jiru. Itti dabaluunis maddi keenya kun akka jedhanitti qaamni harki isaa dhiigaan faalame kun hamilee qulqulluu of godhee biyya dandamachiisa jedhee deemu hin qabu jechuun sodaa nageenya biyya isaaniitiif qaban dambalii gunguma ummataa kan ta'e Oromiyaa Firiidam Miidiyaatti himanii jiru. Wallagga lixaa aanaalee Ganjii Gullisoo fi Ayiraatti ji'oota muraasa keessatti lammiileen nagaa 30 caalan badii tokko malee waraana mootummaan ajjeefamuu ragaan jiraattota naannoon qindaa'e mirkaneesse. Gabaasa Gadaa Walaabuu Aminaa Muhammad waan qindeeffatte qabdi. Gocha lixa Oromiyaatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru duuba fedhii siyaasaa fi diinagdee jabaatu jira jedhu keessa beektonni. Bulchiinsa mootummaa Abiyyi Ahmad jalatti iddoowwan qabbana dhaban uummanni nagaan bahee galee qe'ee irratti jiraachuuf itti dirqame keessa lixa Oromiyaatti kan argaman godinaalee Wallaggaa 4 adda durummaan ni eeramu. Godinaalee kanneenitti waraana lafoo hanga haleellaa xiyyaaraa fi diroonii saamicha qabeenyaa hanga weerara daangatti ajjeefamuu, hidhamuu, gidirfamuu fi qe'ee ofii irraa buqqifamuu dabalatee waggoota 3 oliif yakki akka ummataatti hawaasicha irratti raawwatamaa bahe ammas bifa garagaraan itti fufee jira. Iddoowwan yakkoonni waraana mootummaan raawwataman itti hammaatan keessaa immoo godina Wallagga lixaatti kan argaman aanaaleen Ganjii, Gulisoo, Ayiraa fi Yubdoonfaan ni eeramu. Aanaalee kanneenitti waraanni mootummaan bobbaasu akkanumaan abbaa barbaade ajjeesa. Namni maaliif kana gootas jedhuun hin jiru jedhu jiraattonni. Hidhaan jumlaa saamichi uummanni akkan hojjanneef daangessuu fi tajaajila qunnamtiin ala gochuun gochoota gama qaama mootummaatiin irra deddeebiin raawwataman keessatti. Baatii fulbaana darbirraa eegalee hanga amajjiitti aanaa Ganjii qofatti namoonni 12 badii tokko malee ajjeefamuu mul'isa ragaan jiraattota. Yeroo wal fakkaatutti Gulisootti namoonni 11, Ayiratti namoonni 7 badii tokko malee akkanumaan
qaama mootummaan ajjeefamuu ibsa ragaan kun. Isaan ajjeefamuun isaanii gabaafame kunis namoota nagaa hidhata siyaasaa tokkollee hin qabne kanneen maqaan ta'ee eenyummaan isaanii adda bahee beekamu sababaa fi haala itti ajjeefaman qulqulleeffachuuf kan dandeenye jedhu maddi odeeffannoo kana. Namoota qaama siyaasaa waliin hidhata qabdu jedhamuun rashanaman kan eenyummaan isaanii fi haalli itti ajjeefaman adda hin bahin dabalate baay'inni namoota aanaalee kanneenitti ajjeefamanii kan ibsameen ol ta'us hubachiisa jedhu ragaan kun. Namoota ajjeefaman keessaa ijoollee waggaa 14 hanga ga'eessa waggaa 50tti barataa qotee bulaa tajaajiltoota mana amantaa dabalatee qaama miidhamtoota rakkoo sammuu fi gurraa qabanillee keessa jiraachuun ibsamee jira. Ajjecha raawwatameen alattis kan rasaasaa fi reebicha hidhattoota mootummaan qaama hir'atan jiraachuun ragaan kun ni mul'isa. Gochi qabeenya hawaasichaa saamuu fi gubus irra deddeebiin raawwatamaa ture. Aanaa Aayiraa ganda kattaa abbaa kormaatti waraanni mootummaa mucaa waggaa 12 irratti yakka dirqiin gudeeduu raawwachuu fi aanaa gulisoottis yakki kun irra deddeebiin raawwatamu ragaan kun ni agarsiisa. Hidhaan jumlaa guddaa xiqqaa dhiiraa dubartii adda hin foones akkanumaan ummata irratti raawwatamuu kan ibsu ragaan kun haalli hidhamtoonni keessa jiranis qabiinsa dhala namaaf hin malleedha jedha. Aanaalee kanneenitti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman bu'uura seeraa malee akkanumaan hojii fi maatii isaanirraa qabamanii manneen hidhaa garagaraatti gidirfamaa jiraachuus agarsiisa. Aanaaleen godinichaa jalatti argaman hedduun tajaajila bilbilaan ala erga taasifamanii tureera. Tajaajilli intarneetii guututti erga dhaabbatee yeroon fagaate ulaan qunnamtii marti cufaa ta'uun walqabatee daba hawaasicha irratti raawwatamaa jiru karaa guutuu ta'een galmeessuuf haalli dandeessisu jiraachuu baatus aanaalee biroo keessattis gocha wal fakkaatutu raawwatamaa jira jedhu maddi odeeffannoo kana. Gochi raawwatamaa jiru gam tokkoon ummaticha cabsuu fi qabsoo isaa doomsuun dhiitanii bulchuu darbees dhabamsiisuu kan kaayeffateedha. Kanaaf dubbiin yaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ji'ootan dura gama bakka bu'aa mootummaa fi hoogganaa waajjira paartii PP damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaan dubbatame agarsiiftu tokko qurxummii balleessuuf galaanicha gogsuutu barbaachisa jechuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf hawaasa naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u dhabamsiisuun akka barbaachisu ifatti dubbatan namni kun. Dubbiin qondaala ol aanaa paartii PP kun labsaa duguuggaa sanyii ummaticha irratti xiyyeeffate karoora mootummaan isaanii ummaticha irratti qabu kan agarsiisudha jedhu dhimmicha irratti kan yaada kennan. Gama biroon godinaaleen kunniin albuudan badhaadhoo ta'uun waan beekamuuf taatee lixa Oromiyaatti ta'aa jiruun duuba fedhiin diinagdee jabaan jiraachuu tilmaamu keessa beektonni. Gochicha duuba fedhiin qaamolee garagaraa jiraachuu eeruun hawaasicha buqqisanii albuuda naannichaa irratti abbaa ta'uuf karoora bal'aatu jira jedhu. Yeroo ammaa kaampaaniiwwan oomisha warqee pilaatiniyeemii fi albuudota biroo irratti bobba'an aanaalee olitti eeraman keessa socho'aa jiraachuus beekamee jira. Oduu keenya biyya alaatiin Yuukireen sa'aatii 48 gidduutti Raashiyaa waliin mari'achuuf gaafatte. Yuukireen muddama waraanaa naannichatti uumamaa jiru qabbaneessuuf Raashiyaa fi biyyoota gamtaa Awurooppaa ta'an waliin marii taa'uuf waamicha dhiyeessiteef bal'ina oduu kanaatiif gadaa olaabuu waan qopheeffate qaba. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitro Kuleba akka jedhanitti Raashiyaan waa'ee loltoota daangaa irratti walitti qabaa jirtu irratti ifatti akka ibsituuf gaafatamtullee deebii hin kennine jedhan. Tarkaanfiin itti aanu sa'aatii 48 keessatti walgahii waamuudhaan Raashiyaan karoora isii ifatti akka ibsitu gochuudha jedhan ministeerichi. Raashiyaan loltoota 100,000 ol ta'an dhiheenya daangaa Yuukireen yoo hiriirsitu himannaa Yuukireen weeraruuf jechuun irratti ka'uu soba jedhaa jirti. Haa ta'u malee biyyoonni lixaa tokko tokko Raashiyaan Yuukireen irratti haleellaa waraanaa raawwachuu dandeessi yoo jedhan Ameerikaan gamisiitiin Mooskoon yeroo kamittuu haleellaa qilleensarraa raawwachuu dandeessi jechuun akeekkachiifte. Biyyoonni hedduunis lammiileen isaanii Yuukireen keessaa akka ba'aniif waamicha taasisan. Kaan ammoo hojjettoota imbaasii isaanii magaalaa guddittii Kiyev keessaa baasaati jiru. Buufanni TV CBS jedhamu maddeen kiyya irraan hubadhe jechuun akka gabaasetti Ameerikaan hojjettoota imbaasii isii sa'aatii 48tti aanan keessatti baasuuf qophii irratti argamti. Ministeerri dhimma alaa Kulebaan akka jedhanitti Yuukireen Raashiyaan haaluma seera Viyeenaatti ibsa akka kennituuf jimaata gaafattee jirti. Seerri Viyeenaa Raashiyaa dabalatee sanada waa'ee nageenya biyyoonni Awurooppaa
ibsuudha. Haa ta'u malee pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiy tasgabbii dhabiinsa jiru komachuun oduun Raashiyaan guyyoota itti aananitti Yuukireen weeraruuf jedhu kan ragaa hin qabnedha jedhan. Zelenskiin guyyoota dilbataa yoo xiqqaate marii sa'aatii tokko bilbilaan pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden waliin taasisan yoo ta'u Baayiden biyya isaanii deeggarsa Yuukireeniif taasiftu cimsite akka itti fuftu dubbataniiru jechuun kan beeksisan ammoo qondaaltota White House'iti. Akkasumas guyyaa sanbata marii bilbilaan kan taasisan Baayidenii fi hoogganaan Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin odoo walii galtee irra hin gahin hafaniiru. Warri lixaa ejjannoo Raashiyaan Yuukireen miseensa naatoo ta'uu hin qabdu jette kuffisuun miseensonni haaraan seenuu qabu jedhu. Londanitti ambaasaadarri Yuukireen Vaadim Parastaayikoon karoora naatootti makamuuf biyyi isaanii qabdu dhiisuu akka dandeessisu himaniiru. Furmaata nagaa fiduuf yaalaa jirra kan jedhan biyyoonni lixaa hoogganaa Raashiyaa waliin mari'achuuf yaalaa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiideem Miidiyaa oduun har'aaf qopheeffannee kanneen hanga ammatti turanii oduu isinitti dhageessisuun isin waliin kan ture ani Zayituna Amaanootii ogummaa kaameraa fi teeknikaatii Muhammad waliin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.